namni imoon keessan yeroo fayyadamtan beeksisa adda addaadhaa isinitti fiduudhaan isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti imoo baay'ee tokko bareedaa ta'e imoo gonkumaayyuu beeksisa kennu akkanaadhaa kana isinitti hin finneen isin barsiisa. Imoon har'a isinitti agarsiisu kun gonkumaayyuu beeksisa adda addaadhaa isinitti hin fidu imoo beeksisa irraa bilisa ta'edha jechuudha. Egaa daawwattan kiyyaa imoo kana haala itti buufattanii fi haala itti fayyadamtan amma isinitti agarsiisa. Viidiyoo kan laayik sheer gochuudhaan afaan turaan hordofaa. Hayya daawwattan kiyya imoo kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchiin irratti tokko of kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarras ni baasa irratti tokko of kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kanatti tokko of kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa as lolta ikoon sarchii irratti tokko of kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee ma laa barreessan achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilik gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana isin fidaa suuraa kanatti tokko of kilikni gootu achi booda imichi gabbuufachuudhaaf sirra olbisaa gaddeemtu olbisaan moddeemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamatii maadhaan kan barraa yaapheessu qabuufadha akka jalatti daawulood kaja turtii daawuloodii san turtaniiti imoo kana bilbila keessatti gabbuufatanii banattanii imoo kana egaa gabbuufatanii fayyadamuu eegaltanii jechuudha gonkumaayyuu beeksifni adda addaadhaa kan akka asirratti amma argaa jirtanii kun isinitti hin dhufu jechuudha.